daawwattoota keenya egaa akkuma agartanii daa'ima kana ittillee hin kannu haa xiqqoo cinqamanii haadha jabeessee namni daa'ima hin facaasu dirree irratti daa'ima bakka itti godheetiti eegasii haadha barbaada haadha sanillee itti fida malee nama guddaa jabeessanii daa'ima xixiqqoo tana shaara irratti bakka hundatti mana hundatti bakka hin taane hundatti daddarbanii jechuudha. Daa'imni tokko dhukkuba fuutee jechuudha tana qabbanti dhoote akkana taatee jirti. Rabbiin joomaan tana daawwattoota keenya akkuma agartanitti obboleettiin Linaa sayyoon ergitellee shirriiraan sayyoon ergitellee namni beeku hin jiru jechuudha. Laakiin ani garaa jabaadhee jechuudha akka muciyyoo sanitti isiin erge yookaan maal jechuun barbaanne daa'ima tana yoo gabbaahanii aramni jechuun maallaqa waa xiqqoo irraa fudhattee kan ta'eef nama hodduutu daa'ima bololu jira jechuudha. Daa'ilmoo dhabee akkatti amata meeqa jiraachuu jiru jechuudha. Nama meeqaatu harka lamaan hin guddifata. Laakiin daa'imti ga'aan akkas godhuu otoo hin ta'in isaan jechuudha haa ifarkanii abbaan ilmootis jechuudha hangam ilmoo jaalataa haati ilmoo hangam ilmoo jaalatti gizee ilmaan jalaa kutanii ifarkanii jechuudha ilmaan isaanii kana dhufan hanga isaan waywaatanii ilmaan qiimaa ilmoo beekan takkatti ittiin garsiisuun ilmoo akka ilmoo tiyyaattiin guddisaa'u anaaf guddifata yoo barbaadanillee. Anis dhalaadha waan hin ta'eef isiillee dubartiidha. Laakiin khayriyaa waan bochuuf hin qabdu fiidiyoo tana ilaaltu ijoollee miidhuuf otoo hin ta'in ijoolleen tun garaana nyaatteetiin fuudhee malee miidhuu barbaadeetii miti hin miidhu ijoollee nama dhalee beeku hin miidhu ijoollee. Tanumaafuu laaluu qabdi khayriyaalleen fiidiyoo tana wanni bochuuf hin jirtu wanni bochuuf takkalleen hin jirtu ijoollee hin miidhu. Dallaan irraan dalagu duraanuu ni beekti. Inni bitamaadha duraanuu maallaqa xiqqoo argannaan ijoollee kana amma arabaa hanneetiitiin maallaqa xiqqoo sii fide yoo nanuu jee ennaa walii gala jechuudha. Aadiidhaan fidiyuun ijaarraan dalagu inni. Laakiin leenummaan jechuun ilmoo haadhumaatu akkatti dhalee fi akkatti cinqatee fi akka cinumuun guyyaa takkitti saniituu nama guutuu haadhumaaf beekaa beeku. Kanumaafuu isin silaa isa jalaa haftee jechuudha daa'ima isii walitti qabattee guddifattee haala bareedaan keessa teessee Oromoon namni hin gargaarre hin jiru. Kanaafuu isin amma gaarabbii wayyeessee jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya salaamtaan keenya bakkuma jirtanitti isin dhaqqaba. Kun deebinee jirra ammallee muciyyoo hedduu dhukkuba tanaaf tattaa'u jirra. Mubaaraqillee nu biraa rafee jira. Muciyyoo hedduu dhukkuba jira leeydaatti jira ni qofaatii ammallee muciyyoo leeydaatti jira ni qofaatii qabbana yeroon tuni jechuudha halkan raazaa meeqa amma isaan kuttee jirti akkuma geessuufillee halkan raazaa 8 moo 9 deemna ammaan tana jechuudha. Kanaafuu jechuun muciyyoon tun leeydaatti jira waan ta'eef na raffisuutti hin jirtu wallaahi fiifillee daqiiqaatee ba'uu jirti beeyte ammaan tana mubaarak rafee jira gaa'ii namuu rafanii jiranii biitituun biyya arabaati waan ta'eef gabbaanee jechuudha. Akkuma geessine yookaan sadalee har'aa wayii binnatti bakka tunis hararraa xiqqoo fagoodha. Gabbaanee waan takka bituu fi hin dandeenye inshaallah gizee rabbiin bari'een waa ni geessina akkuma. Amma hoo maaltu dhukkubse yoo jettan leeydaa wanni itti fidee qabbana diifafa yeroon tun qabbana waan ta'eef namni bakkuma hunda darbanii deemanii daa'ima jechuun namni haati waatti qaqqabatteetii huccuu oowwitu yeroo qabbanaatti kaayanii jechuu baxxaanii haatti uffisanii maal jaanii namni akka feeteedha namni isaan bira kaayanii ilboon qullaa bultii maal achi darbanii huccuutti hin qabanii jechuudha huccuu hafiifatti kaayanii tanumaaf qabbanti seentee muciyyoo akkana goggodhu jira. Muciyyoon akkana jirti leeydaa wanni itti fidee kanumaa qullaa dhiisanii bakka hunda darbuudha. Daa'ima jechuun akkasitti namni wanta qabee eeguu dhabaaf jechuudha. Mee fidi ilaalmee daa'ima kana laali. Leeydaatti jira. Ijaan banattu ni dhageessi ni aaddi wallaahi akka nama guddaatti aaddi ijaan banattu ni dhageessi immoo jetti wallaahi. Kanaafuu rabbi haa fayyisu asumaan akkuma agartan muciyyoo wayyoitu yoo rabbiin bari'ee gizee rabbiin bari'ee mana geessinaani Eriyaa jechuun obboleettii Yusuf kanaafuu nan beeytu fuula kiyyaa akkuma viidiyoo duraa irratti isinii hime jechuudha wallollee wal finnee jechuudha harkoon daawwali buune ilmaan guuree deeme Linaan haa agartu viidiyoo tana muciyyoo isii daa'imni eega archirraa dhufne jechuudha duraanuu diifafni itti jijjira ammaan tana muciyyoo leeydaan itti jabeessiteetii lubbu jirti
ilmaan siyaa agartuuhi Linaa illee nan beektu ani maalummaa kishoo na agartee nan beektu nallee naafishillee waliin beeknu dhageetii yookaan online irratti ani isaan beeku malee isillee nan beektu. Daawwattoota keenya jollee jechuudha. Jollee halkan raazaa 8tti fidanii jechuu hiriyaarra naqanii biraa deeman jechuu karaa gaara namni akka mana san keessa hin jiru daa'imni akkatti halkan raazaa 8tti fidanii jirri Yuusuf bira kaayee jechuu gurbaa jarri Yuusuf bira kaayee halkan raazaa 8tti fidanii jechuu daa'ima qabbana keessaan deemanii fidanii gizee mana naqan jechuu hayyee mee daawwattoota keenya gaa akkam ta'uu dandeessi ijoolleen tun daa'ima mucayyoon tun faan qaceedha amma dura qabbana san irraa hunaftu jechuudha. Tanaatu akka dhukkubsu jira waan biraatii miti. Amma mucayyoon maan taatu gaarmoo ijoolti daa'ima. Daawwattoota keenya gaa gizee ifni kun lafa bu'ee jechuudha. Ni deemnaa mucayyaa hunumaan geessa bakka haadhaa san jechuu bakka Linaa san numaan bu'aa fi akka isiin facaastee deemte ilaalee jechuudha. Daa'ima tana gara ittiin jabaadhu jechuudha. Daa'imti hin fakkaatti. Hanga ifni lafa bu'u jechuudha. Daa'ima tana numaan ta'a wallahi numaan ta'anii ni addii leeydaa qabdi malee waan biraallee illee miti haakama numa geessina rakkoon qabu asumaanuu jechuu haati yoo agarte wayyooytee ammaan tana viidiyoo giseen arko wayyooyteetuma yoo daa'ima isii kan agarte yaaddee Abdallaa jala haftee dhufte jechuu tanumaafuu isin beeksisuu barbaanne akka ilmaan kana jechuu ganaallee ilmaan sii jabeeffattee Abdallaa jala haftee jechuu garaa murattee garaan murtiin qabne diina abbaati jedhanii akka gartee ilmaan sii kana callattee guddifattuuf jechuu Abdallaa irraa haftee ilmaan kanillee ittiin garsiisuuni garaa jabaadheetiin itti dhiisaan haa xiqqoo azzabamtee jechuu teessee xiqqoo ifa agartu haa if bartuu xiqqoo ijoollee kanillee caljeetiin itti dhiisaanii viidiyoo haa agartu ittillee hin garsiisuun bakka hin jiru ilmaan illee ittiin garsiisuuni hanga isiin ifa gartee deebitee jechuu wayi waantota akkatti. Jechuu ammaan tanaa daawwattoota keenya akkuma agartanitti obboleettiin Linaa sayyoon ergitellee shirriiraan sayyoon ergitellee namni beeku hin jiru jechuudha. Laakiin ani garaa jabaadhee jechuu akka mucayyoo sanitti isiin erge yookaan maal jechuun barbaanne daa'ima tana yoo gabbaahanii aramni jechuu maallaqa waa xiqqoo irraa fudhattee kan ta'eef nama hodduutu daa'ima bololu jira jechuudha. Ilmoo dhabee akkatti amata meeqa jiraachuu jiru jechuudha. Nama meeqaatu harka lamaan hin guddifatu. Laakiin daa'imti ga'aan akkas godhuu otoo hin ta'in isaan jechuu haa if harkanii abbaan ilmootis jechuu hangam ilmoo jaalataa haati ilmoo hangam ilmoo jaalatti gizee ilmaan jalaa kutanii if harkanii jechuu ilmaan isaanii kana dhufan hanga isaan waywaatanii ilmaan qiimaa ilmoo beekan takkatti ittiin garsiisuun ilmoo akka ilmooti jaattiin guddisaa'u. Ana guddifata yoo barbaadanillee ni jechuudha akka isaa laaltee isiin akka isaatti jala caca'uun qabdu malee sila Abdallaan irraan dalagu duraanuu ni beekti inni bitamaadha duraanuu maallaqa xiqqoo harkannaan ijoollee kana ammaa rabaa hanneetiitiin maallaqa xiqqoo sii fide yoo nanuu jee ennaa walii gala jechuudha aadiidhaan fiidiyuun ijaarraan dalagu inni laakiin leenummaan jechuu ilmoo haadhumaatu akkatti dhaleef akkatti cinqatee fi akka ceemuun guyyaa takkitti saniitu nama guutuu haadhumaa beekaa beeri. Kanumaafuu isin silaa isa jalaa haftee jechuudha daa'ima isii waliin qabattee guddifattee haala bareedaan keessa teessee Oromoon namni hin gargaarre hin jiru. Kanaafuu isin amma gaarabbii wayyeessee jira wayyooyte yoo ifa agartee jechuudha banaa ilmaan sii guddifachuu yaalii goote isiitu beeka san dhimma isiiti. Inni irraan dalagu namooti beekaa anaame namillee inni beekaa. Linaan jechuudha fi na dhuftee jechuu akkana rakkoon yoo mana san qabaattellee fakkeenyaaf mana sanitti namni roorrifamaan bakka tana roorroon natti jira Abdallaan kunillee bakka tanatti akka fedhee na godhuu danda'a maal heetu taate yoo dhaafi na dhuftee natti mari'atte jechuudha ani rakkoo akkanaatiin na jira rakkoon manaa manni kun waan akkanaatiin gandiin wajji jiru kun na jira yoo naan jettu taate Angkor fasati kaisaan jira, Arabaa wajjin jira, namni shuggaa ulaa shuggaa tagadi karra nama raabanuu jiru jechuudha. Mana kiyya kanattuu ni hin galchaan Angkor faata akka irraa hin ba'aaf. Laakiin isiitutu waan kana hin agarre haifa agartuu amma xiqqootti hin dhiisaan. Ammaan tana dhiiroo waatuun tunillee hin baatuun dhiiroo za'a meeqa amma za'a fudhata akkamoo maal jirra. Ifni rabbii qoylu yoo lafa bu'ee wayyuma ture miciyyoon tun hedduu dhukkubaa wallaahi akkatti aadde immoo taa'uma jirra. Mee aduutan gallaan lagaa ifni akka lafa bu'ee
mucayyoo akkamatti hin deemna. Dachiin dukkana ammallee. Dachiin wattuu dukkana wallaahi ammallee. Yaa Rabbi nurraa barii. Mucayyoon dhukkubaan wattuu dhukkubaanii. Anis dhalaadha waan hin ta'eef isiillee dubartiidha. Laakiin khayriyaa waan gochuuf hin qabdu viidiyoo tana haalaaltu ijoollee miidhuuf odoo hin ta'in ijoolleen tun garaana nyaatteetiin fuudhee malee miidhuu barbaadeetii miti hin miidhu ijoollee. Nama dhalee beeku hin miidhu ijoollee. Tanumaafuu laaluu qabdi khayriyaalleen viidiyoo tana. Wanni bochuuf hin jirtu. Wanni bochuuf takkalleen hin jirtu ijoollee hin miidhu. Akkuma obboleessi keessin jee jabeessi sin jeetti jechuudha. Ilmaan kana amanaa sin jetti. Amanaa sananaaf bakka sirraa bu'ee sirraa buuta. Ati uumaan rakkatini viidiyoo tana laaluu dandeessa. Gizee laalte qalbii tasgabbii fi godhi xiqqoo tasgabbaa jechuu barbaadeeti. Wantoota keenya akkuma agartanii daa'ima kana ittillee hin kannu haa xiqqoo cinqamanii haadha jabeessee namni daa'ima hin facaasu dirree irratti daa'ima bakka itti godheetiti eegasii haadha barbaada haadha sanillee itti fida malee nama guddaa jabeessanii daa'ima xixiqqoo tana shaara irratti bakka hundatti mana hundatti bakka hin taane hundatti daddarbanii jechuudha. Daa'imni tokko dhukkuba fuutee jechuun ammaan tana qabbanti dhoyite akkana taatee jirti. Rabbiin kun illee egaa keenya akkuma agartan amma xiqqoo alli barree fakkaata. Saawura lamaa wayii ammaan tana ka'eetii mucayyoo haakama keessa deemeetiin baaldoo haadhee haakama keessa malee egaa mucayyoo akkatti daa'imtiyya ilmootiyya waan taateef haakamaan geessa. Wantoota keenya egaa mucayyottiin haakama geessu deema. Kanaafuu isinis asumaan du'aa godhaan jajjabeessaa. Mucayyoo tanaafillee du'aa godhaadha. Hakamatti deemnanii baaldoo haadheetiin amma alli barree fakkaata. Hakamatti deema mucayyoo.